Kush Media Network. warra gaafsan akkamitti nageenyi bu'a boorana gaafa dhabne be miliyoonan kafalanii waraanni akkan galle qondaalonni mootummaa har'a abaa warratti qofa qaban kun Abdii Raggaasaa garuu hamma xoollay deeme kaambii laalee durarraa koree keessas waan ture koree eeganu seenne boodas gaaf tokko yoo rakkoon uumamee sanqalle haa deemnu rakkoo kana furuu qabna gaafa nan jedhuun nyaata qophaa'ee bahe afaan kaachuu dhiiseen wajjin deeme. Akkatti inni waraana galee miidhaa fi dhiibbaa irratti godhameen dallane san itti qabbaneessan ayyaadha mooraa sanqalee keessatti. Abdii Raggaasaa nama taphaatii miti. Nama loltummaa keessa yeroo dheeraa ture, hoggansa keessa nama dheeraa ture. Lolli gahee jira. Qabsoo nagaatti ce'uu qabna jedhee nama hojiitti jiru nu wajjin hojjetaa turedha. Kan nama biraan beeku Abdii Raggaasaa waan isaan jedhan kana keessa hin seenuun nan mallatteessa kana. Maaliif wal beeyna waliin hojjechaa turre soba kun wanni akkasitti isaan oofan Abdii Raggaasaa saniif miti kan hidhan sitti hima. Jarri kun imaammata Oromoo qoqqoodanii laaffisanii filannoo kana ittiin hatan kan barbaadaa jiran. Naannoo namatti buusuu barbaadan, walitti buusuu barbaadan, bitachuu barbaadan, doorsisuu barbaadan. Abdiin bitamuu dide, doorsifamuu dide. Kanaaf fuudhanii itti maxxansanii deeman malee waan Abdii Raggaasaatiin wal qabatu miti. Siicitiin jiru warri kana maaliif akkana godhatan? Waraana isaanii wal lolaa jiru kana kan hogganaa jiru Marroo Dirribaati. Waan iccitii maa godhan? Miidiyaan intarviiyuu kennaa jira. Kun dhugaasaa bakakkooti. Mootummaan akka kaleessa jedhe torban lamaanitti dhukkee irraa kaaseetiin harka kennisiisa jee yoo sun dalaguufii dide nuun dalayne jechaa jira miti poolis komishinerichi Wallaggaa Afran keessatti Gujii keessatti misooma hojjetaa hin jirru dadhabne jechaa jira. Eega akkas taate miskiin Abdii Raggaasaa qabsoo nagaatti jiru maaliif dararan? Dhaqanii Marroo Dirribaatii fi dhugaasaa bakakkoo wajjin kallattiidha yoo qaama sadaffaatiin haasaa keessa galuudha. Sanii miti ka barbaadan. Isaan ka barbaadan sanii miti. Isaan rakkoon isaanii rakkoo waraana saniiti miti. Waraanni sun akka galus waan barbaadan natti fakkaatu. Maaliif akka hin galle gufuu guddaa kan nurra kaayaa ture jara mootummaa keessa jiru. Yoo yaadatte hagammaatiin yaadadha. Gaafa koree teeknikaa asii bobbaafne abbaa gadaa bayyanaa fi baqqalaan fan gama dhihaaanii fi warri kun gama kibbaa deemnu akka nu bobbaane shira meenya shira ture keessaa tokko waraana amansiifne deemaa turre beeki galchuudhaaf. Mootummaan Itoophiyaa araara jedhamu kana quban qabuu jedhe Jeneraal Biraanuu Juulaa gadi ba'e. Wanni irratti ba'e Itoophiyaan kan warra salphate sana irratti Itoophiyaan Pirees Ejensi irratti ba'e. Booda hoggaan gaafadhu waan hin ji'a dura kenne naan jedhe. Okay. Inni ji'a dura yoo ka kennu taate inni soba waan sobullee natti fakkaatu warri garuu gaafsan miidiyaa san irratti gaafsan baase gaafa nu deemu hennu. Yoo yaadatte Marroon miidiyaa irratti ba'e kana ka kenne. Asiin abbootiin gadaatiif koreen teeknikaa araarri bu'e jedhanii nu sobanii asiin garuu mootummaan araaruma kanaan beekuu jedha kanaafuu amanee hin galuu jedheeti kan gaafsan murteesse. Kanaaf shira guddaa Boorana gaafa dhayne maallaqa kafalanii warri achi jiru meeqa fiddee dhuftee naan jedhan waraanni akka hin galle ammana kafalamee raatee hoo galchuuf meeqa kafaluu dhufte sadarkaa ammanatti deeman araarri akka bu'u waan hin barbaadiniif warra akkamiiti tokko Oromoon nagaa akka argatu kan warra hin barbaanne jira. Lammaffaa waan ammaa sana fiduuf deeman yeroo san dubbachaa sin ture na yaada yoo yaadatte wanni jarri kun nageenyi kun akka hin buune waraanni kun nagaan galee akka jiraatu hin goone baay'ee nagaan galuu qofaa miti itti aanaa Marroo gurbaa Diinaraas jedhamu ka nuti galchine Bishooftutti ajjeesanii bar humna poolisiitiin nama nagaa eeggumsa mootummaa jala jiru humna mootummaatiin ajjeesanii bar waraana bakka adda addaatii gale meeqaan tamtuudhaa jira araarri akka hin buune humna hin barbaanne jira kana maaliif sababatti fayyadamanii adda bilisummaa Oromoo paartilee kaanis geemii keessaa baasuudhaaf maaliif namni waan beeku godha waanuma mallasaan faan 91-92 godhan san riipilee godhuu barbaadanitti malee Abdii
Gaariidha dhagamee amma kan hundumaa ta'ee yeroo argitu keessattuu koree teeknikaa keessa yeroo turtetti dhiibbaa godhaa turte waraanni bosona jiru akka galu sanaaf immoo komii adda addaa sirratti ka'a. Har'a yeroo geessee ilaaltu murtii keessatti yookiin sochii goote sanatti gaabbita. Dongorri guddaan goone takkittiidha. Obboleeyyan keenyatu aangoo qabate ilaalcha dongoraas yoo kan qabaanu taate wantoota bu'uuraa irratti walii galla hidhee yaadaa ture. Oromummaa irratti walii galla. Tokkummaa Oromoo irratti walii galla. Fuulduree Itoophiyaa haqi Oromoo keessa eegame irratti walii galla. Eenyutu aangoo irra jiraata ilaalcha kan paartii kamtu mo'ataa irratti walii galuu dhabuu dandeenya. Garuu hogganoota Oromummaa qabanii wajjin haasayaa turre nan yaadadha. Obbo Daawud bira dhaqee confidently Abiyyi fi Lammaan ejjennoo ani qabuu fi ati qabdu irraa addan qabanii waa'ee nagaa Oromiyaa irratti jedhee yeroon itti foon mormuun yaadadha. Dongorri guddaan nuti goone warri aangoo irra bahe ilmaan Oromooti. Kaleessas dhiibbaa wayyaanetitu hacuuccaa wayyaanetitu Oromootti isaan jallise malee Oromoon akka miidhamu, Oromoon akka cunqurfamu, Oromoon lola keessa akka galu, tasgabbii akka dhabu hin barbaadan jedhee hin shakkine. I trusted them. Dongorri ani argu achi. Isaan amanuun dogoggora amma. Dongora guddaa ture. Maaliifi isaan yeroo bitatanii aangoo gadi cimsachuuf malee biyyi kunis uummanni keenyas gama dimokiraasiitti akka cehu fedhii qabaachaa akka hin turin mul'ataa ture yeroo sanitti. Yeroo tokko beektaa willful ignorance waan jedhamu jira. When you want to believe nageenyi biyya kanatti akka bu'u ce'umsi keenya nagaan akka ce'u akka godhamu hireen Oromoon dhiiga isaatiin fide kun akka milkaa'uuf hawwii guddaa qabaachaa waan turreef yoo yaadatte gama jalqabaa irratti Abiyyi mormaan ture. San hunda dhiifne wanni kun milkanaa'uu qabaa jennee cichine hanga manguddicha Daawud Ibsaa live TV irratti itti iyyanutti kan deemne garaagarummaa fedhes yoo qabaanne tarii jarri kun walitti aaree wal amanuu dhabaniiti malee Oromummaa irratti Oromiyaa irratti nagaa irratti garaagarummaa hin qabanii jedhee waan yaadeef san dhiibaa turre lesson learned baranneerra. Garuu kun akka dhufuun beeka Jawaarii tarkaanfii sana fudhataa kan ture abaa'uudhum dadhabsiisuuf malee rakkinni kun gara boodatti akka dhufu hin beeka. Lammatas immoo otoo jara namanin jennu amanee kana kan godhe abaa'uudhum dadhabsiisuuf malee lakki dogoggoraa takka mamma jettu kanarraa miti kan jedhan jiru. Gabaabatti maal jetta? Dhugaa dubbanne ana abaa'uus dadhabsiisuun barbaanne yeroo sanitti. Abiyyis dadhabsiisuun barbaanne. Lamaanuu akka cimanii waliin deeman ture hawwiin kiyya. Durumarraan keessa ture akkan siin jedhu. Nan yaadadhe yeroo dura waan kana keessatti wal godhe nama wayiitu naa bilbile. Paartiin adda addaa biyyatti galaa jira. Adda bilisummaa Oromoo hin galle. Muummichi ministeeraa dhaqee hin galtan jedhee achumaan jalaa bade. Maal wayyaa jedhee namni wayii naa bilbile. Bilbilaan an dubbii kana keessan seenuun jedheen. Seenuu qabdaa. Yoo yaadatte dabbidoollotti namni dudu'aa ture yeroo sanitti. Deettuun takka fa'aa waggaa Daawudaaf deettuu baajaa irratti ajjeesan. Baay'ee yeroo emotional ta'e keessa naa bilbile namni sun. Bilbila fuudheen obbo Daawudii bilbile. Itti iyyee maal godheen haga tokko amansiisutti geesse. San booda asitti bilbile hogganoota as jiran wajji haasofne. Tan biraa kan yaadadhu yeroo Abiyyiif Lammaan Minnesotaa dhufan airport irra hanga hoteelatti nagaa wal gaafachuutti aansee kan dura waliin haasofne akkamitti dhimma abaa'oo kana bifa nagaan dhumnaaf hinnaadha. Maaliif dhimma Daawudii fi Abiyyi miti kun abaa'oon
seenaa Oromooti. It's the embodiment of Oromo history. Madaa baay'ee jira. Madaa san hunda fayyisuudhaaf dhimma abaa'oo kana nagayaan bifa gaariidhaan goolabuun fuulduree Oromiyaatiif fuulduree biyya kanaatiif barbaachisaa jedhee waan hin amanaa ture. Lammaffaa boleen keenya kun aangoo qabatan continuity aangoodhaa mirkaneessuudhaaf. Push Media Network.